Caya dhaloota abdii biyyaa baree barsiisu diin islaamii hundeessuudhaaf hundeen dhaabanii bu'uura isaa gaffageessanii malkaa milkii kan biyya lamaa dhuganirraa waraabbatanii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii Caya dhaloota abdii biyyaa baree barsiisu diin islaamii hundeessuudhaaf hundeen dhaabanii bu'uura isaa gaffageessanii malkaa milkii kan biyya lamaa dhuganirraa waraabbatanii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii لك الحمد جنة يا ربي إلهي يا أرجى بداسا علمنا ما وانغانين كنو نما فدبر سيك بينيسا بورا ملكي بيا لما أرغن دين إسلام بداسا وصانو بيك نسين كدتين نبدافته تلكي كيسا كناف مسلم نهند فاروكان كيكان هنكم نلقوفسا دوم فاف غمتان والدتي دوفي هلكان قياسي dhangalaasaa ustaazotaaf barattoonni diin biyya alaaf kan biyya keessaa fagoof dhihoorra affeeramne gammachuun diin islaam eebbisaa wal argine wajjiniin teenye markaza baabul ilmii keessaa bagatti geessani koonkiraa jenne ustaazaa furjiiwwansaa bagatti geessani koonkiraa jenne ustaazaa furjiiwwansaa eebbifamtoonni guyyaa har'aa yaa urjiiwwan diin baabul ilmii hiree gaarii rabbiin siif kenne dubartootaaf dargaggootaanii diin barachuuf carraan arganne gaafa jirtan biyya keessanii jireenya keessan fooyyeffachuuf biyya ormaa eega dhayxanii carraa bareedaa argachuudhaan diin barachuuf lafaa kaatanii of qabdee diin rabbii baratte har'a kunoo qilleensarraanii kaayyoo kan keessan osoon dhiisin diiniif duniyaa waliin heltanii rakkoo jiruuf jireenya obsuun bu'aaf bahii meeqa baatanii laaftuun sehin laffaatii jabduun guyyaa eebbaa kana geessanii bagatti geessan deddeebifne koonkiraa yaa urjiiwwan diinii bagatti geessan deddeebifne koonkiraa yaa urjiiwwan diinii caayaa dhaloota abdii biyyaa baree barsiisu diin islaamii hundeessuudhaaf hundeen dhaabanii bu'uura isaa gaffageessanii malkaa milkii kan biyya lamaa dhuganirraa waraabbatanii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii laffaatii keessan himeen fixuu guddaadha shoorri kan keessanii warra rakkoo mataasaa obsee diiniif yaadu guyyaa falkanii hundeessaa fi barsiisaa garee ustaaza keenya baabul ilmii urjiiwwan keessan barsiisuudhaaf aarsaa guddaa diiniif gootanii tola rabbii argannaan hiree diin barsiisuudhaaf gatteessanii osoo takka dadhaben jedhiin harfii takkaaf lamaan cirtanii nama lafii jechuun dandeenye hunda afaan isaa keessanii huruufaa fi qur'aana rabbii barsiiftan haala gaarummaanii shuruuxaa fi arkaan islaamaa kan iimaanaatii fi ihsaanii wallaalamee qaafadda baaftan halaal haraam irraa footanii ifannaadhaaf dadhabbii malee barsiisaa turtan obsumaanii laffaatii keessan yeroo dheeraa har'a kunoo ijaan gartanii rabbi siniif haa galchu jazaa keessan ustaaz abuu fawzaanii rabbi siniif haa galchu jazaa keessan ustaaz abuu fawzaanii
لفاتي كيسن همين فتو قداد شور كان كيسني ورركو متاسا وبسيديني بيادو ويا فالكني كيسافو كان أمير رنقري مقاده بادولي أني متاساني تيفز برتا بأوامي كابادتني هجي مدامي تس هجتا المانسانيس قدسني كم براتو تمركزات استائي إسان إيغا هجيني يو براتو نيغرين جري أستاذ نيكوس قلبي جباني جيچون أصو آرام بافتين لنكي غري شير gochuu dhaani urjiiwwan diingareetti waamuun waan beekaniis barsiisuudhaani akkasumaan gariin komataa hundasaatu obsaan baatanii isiniif haa galchu rabbummaan hadhaa fi bor jazaa keessanii isiniif haa galchu rabbummaan hadhaa fi bor jazaa keessanii Caya dhaloota abdii biyyaa baree barsiisu diin islaamii hundeessuudhaaf hundeen dhaabanii bu'uura isaa gaffageessanii malkaa milkii kan biyya lamaa dhuganirraa waraabbatanii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii jecha rabbiin keenya dubbate quraana mee maaliin in ibsa kalaama caalaa jecha hundaa kan yoomuun quufamne jechisa qallaba qaamaaf qalbii namaa qulqulleessa gubbaa fi keessa barsiisaa seenaalee dabarte kan himameen dhumne dinqiinsa waan darbee fi waan ganaa dhufu quraanumaatu nuuf odeessa daandii milkii kan biyya lamaa qabattee deemnaan si milke Angoo guddaa siif kennee jira mootiin haqaa rabbiin ogeessa yaa urjiiwwan keenya qaqqaalii halkan guyyaa barattan diinsa rabbii guddaatu si qaalesse ol si fuudhee addunyaa keessa filatee jaallatee si faarsee darajaa kee maaltu gabbuusa barachuudhaaf laffa'uu qabna rabbumaatu namaa laaffisa si jaallatee sirka kaayyatee hadarame himbahin keessa obsumaan ta'a baradhaati jiruu keessan qur'aanaan ibsa obsumaan ta'a baradhaati jiruu keessan qur'aanaan ibsa dhaamsa kan koo xumuruuf kahee yoonaaf dhageessan qalbiidhaani dhaloota abdii fuulduraati hundi keessan yaa urjiiwwanii kaabaaf kibbaa bahaa fi dhihaadiin barachuuf walit dhuftanii halkanii fi guyyaas barachaa alaabaa diinii ol qabdanii dhaloota diinsaatiif quuqamuu kan hin sobamne shahawaadhaanii hamtuudhaa fi sharrii hundarraa jecha rabbiitiin tiffamtanii kana caalaan deemuu gabaabseen isiniif dhaama mammaaksaanii gurra qalbiitiin dhaggeeffadhaame waan isin jette dhaddeeni kaayyoon kan keenya gaafa duraa manaa baanee deemnu waliini boqqolloo barbaaddachuuf kaaneen iyyannee baanee ganamaanii garuu osoo karaarra deemnu akka carraa dubbaas garraanii dandeenye dhiifnee biran kunnu jedhan kaayyoo isaanii dhiisanii eebbifamuun xumure seete barnootarraa duuban jedhinii laffaatiin keessan haa firooytu galma geesse kaayyoon keessanii laffaatiin keessan haa firooytu galma geesse kaayyoon keessanii caayaa dhaloota abdii biyyaa baree barsiisu diin islaamii hundeessuudhaaf hundeen dhaabanii bu'uura isaa gaffageessanii malkaa milkii kan biyya lamaa dhuganirraa waraabbatanii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii baga geessan jenne koonkiraa baabaa furjiiwwan baabul ilmii